arsii jedhe Oromoon kiyaariin hojiin diinagdee fi ikonomikaalii mooraalii gaggeesse diina arsiiti. Oromoon kiyaariin hojiin namoomaa fi hiyyummaa fi miizaana namummaa keessa jiraate they are enemy of arsii. Dhageesse maal keessatti gaddaa gammachuuf jiruuf jireenya hariiroo fi daldala keessatti hamilee dhala namaa keessatti diina ummata arsii jaalatamaa ollaan keenyas kan isan balaaleffanne nama haadhaaf abbaan akkas jedhu nama dubartii Adam irraa kaaftee agarraa uumameen jedheen ani kanaa miti tarmii biraallee ture kana dura waa baay'ee jechaa ture ani qe'ee inni itti dhalate jira magaalaa dheeraa keessa jira personally Dube yeroo tokkocha Ibrahim Lodee galchii kaardhaatiin miti kakaleetiin jedha kakalee kaleessa kana dura inni jedheen intala fuudhu namni argitee fedhu intara mormaramaallee hafuudhu gammachuu itti qabna lammii keenya garuu intala gosa biraa fuudhuudhaaf haadha ofiitiif gosa arsii safuuf duudhaa sirna faaya caalu ulfina caalu mirga dubartii kamuu addunyaa irraa namni hin kennine qe'ee kennite arrabsuun isaa gatii laalessaa jiruuf jireenyaaf sochii keessatti isarra kaa'aniin adabamuu qaba malee amma argitee mulqatee bulaa onni siin jedheef namni mulqatee bulaa jedhamu miidiyaa kana namni mulqatee bulaa jedhamu Niutii sirraa qaba. Ibrahim galatoom Ibrahim namni mulqatee bulaa jedhamu nama lammii bira hin jiru homtuu waan an godhu qe'ee hin jiru diinagdee fi jiruuf hawaasummaa fi maatii kiyya namni jeequ hin jiru biyya dimokiraatoftuu jira qabeenya gahaa qaba qabeenyi inni qabu baraaraba hojii miti ijoollee miskiina madaamiidhaa hojjetachuuf dhaqxe barka cidha isaa ho'iste bar ijoollee irraa galee argateeti cidha isaa ka bareeche bar ijoollee teenya bar doolaara kuma takka argatturraa maannoo riyaala kuma takka argatturraa bar oli buufteet cidha san bareechifteeti bar koominiitii san irraayi bar ilmaan Oromoo irraayi ciini sun ka bareede gosti isaa maybe ani warra argitee Bahareen yookiin ammoo warra Dubaay yoo ta'e qe'ee isaa jira saniif nu arrabsa yoo garuu Oromoo ta'e kanaaf ilmaanuma achitti cidha isaa bareechifte saniif jedhee silaa kabaja of hambisuu qaba we don't care kanaaf ani namooma isaatitti hin dhiphatinaati to the end maal godhuu qabni ikonomikaalii mooraalii akkasumallee mirga namoomaatiin qoqqobbaarra kaa'uu danda'u Oromoo isa wajjin dhiichisuu barbaadu diinni akka nu arrabsu goosisu isaan ta'uu dura sammuu qabadha warra kiyaariin hiriyyaa ta'etu haadha arsii intala Oromoo arrabsiisaa akka jiru warra hiriyyaa kiyaariiti diinummaa malee isin kalaaltan kiyaariin dhiisaa amma inni baktiidha inni amma kanaaf yeroo hunda garaa isin gubuun qabu warra malee kiyaariin ammas ejjennoo sirreeffata soddoota ajajamaa yookiin ammoo uummata Harargee kabaja qabu sanii ajajamee qanfatee anillee ilmoo horaa namarraa dhaladhe namaan soddaa gaddaa gammachuu isaanii dhaquuf ta'a kaaraaf abbaa kiyyaa dhufuuf ta'a jedhee nama qaanfatu jettanii ilaalina nama miizanaa bahe filannoon hin jiru kanaaf miidiyaa kan akka bosonaa fayyadamaa namu dubartiilleen dhiirtillee as dhufaa saba duuba irraa dhalattan arrabsitanii kasammutti qabachuu qabnu harkaan dhaqqabnee waan hin fayyadamne waan sirreeffachuu hin dandeenyeef bosona godhatanii itti fayyadamani garuu gaaga'ama jiraachuu dhabuu lubbuu isaanii irra akka taphataa jiran jireenya kamiifuu sochii kamiifuu akka obii isaan hin qabne jalamura tinitti ma galatoomi jeneraal Hussein ulfaadhu namoota birooti Galatooma amma ila nama I think Ibrahim tu qofa fi Jamila tun dubbatini ila hiriyoonni isa gaafatte yoo jira no rakkoo miti networking ke hiriyoonni gurbattii kiyyaari isinillee diina keenya ta'uu deemtan yoo qabdanii dhiyeessitanii yakka irra murtanii
waan Oromoon qabduun irraan finne isinillee akkuma isaa nama kabajaadha teessanii hin qabne jenne amanna san akkasi qabadha. I think Jamiilatu seenee Jamiila achirraan ustaaza hin dubbattanii gara goolabaa deemna. Jamiila dubbadhu. General waan amma dabarsitan kanarratti waa jechuufadha. Osoon dhagayuu bira kutuu hin feene. Beeyta ilma hamaa fi ilma gaarii gowwaa fi aaqila hundaa'uu nutiitu dhala. Hiriyoonni isaa osoonii fi akkasii kallattiidhaan nuti isaanitti wannan jenne muka kabiyya jiruuni mana jaaran. Lafa inni jiru san qofatti miti. Biyyuma adda addaa kan dhiirti Oromoo jirtu keessatti shamarran Oromoo safuu isiidhaa yoo ka tuqamtu taate bakka jiru sanitti uummanni hawaasa sanii itti bobba'uun dirqama irratti ta'uu qabaadha. Kadabruu qabu. Malee isaanis diinaa yookaan fira jechuu miti. Eeggannoo safuu shamarran Oromoo bakka jirtanitti eeguun isinirra jira. Ni beektan waan Suuditti ta'u. Dhalaa takkaan fooqii takkarratti dhalaa jaha buufata. Maarree buufata jaanii dubbatu turan. Ulumaan ni dhageesse. Aaqilli ni dhaga. Nuuf hin rooraan. Amma Dubaay san keessatti akkana duute akkana taate horii saamamte kana godhamte jettee dhiiga boocha. Gabbaanii nuuf hin rooraan. Anaannata kaniin darbatu jiru beekadha. Biyyatti qabeenya isii gad ergitee ol baatee eeguu isiin haram baafadheette maraatuu fi arraba isii eeggata. Hawaasa keessatti xiqqaanne nuti. Lafa jirtan keessa maratti shamarran Oromoo kabajaa isiin qabdu qooda isinirraa qabnu sanirratti bobba'a. An khiyaar nama tokko khiyaar nama takkichaa miti kan ilaalutti jiru. Khiyaar oguu guddatu maal harkaa guddate biyya alaa kanatti. Miidiyaa kanarratti hin baanaa beekaa guddina manaatii miti. Namuu ilmoo isaa adabaan guddisa. Oguu miidiyaa kanarra dhufe maal harkaati. Akkamitti kaan shallamamee shuumamee fammase. Cumaa keenya harka marateeti. Raguddinsi isaanii. So waan kana ta'eef jecha waan kana gadi fageessaa laala. Khiyaar qofatti adaammaa dhaabuun yookiin khiyaar gabbee nuti dhiifamanuun jechuun laalaa asiin dura nurra dabarte yoo shamarreen takka gudeedamtellee kabajaan qabnu nuti. Hin jennu baala geessitu akkana dura deddeemee isa if jaalachiise nuun jaamu. Kanaafuu mee keessan deemu muka kabiyya jiruun mana jaaranii warri isaa wajji jirtan hawaasni biyya sun keessa jirtan Oromoon jirtu kutaa kudha takkaa hundinuu bobbaatanii waliin baatanii safuu fi aadaa nuti qabnu saniin taaka ja'amee isa irratti murtiin dabruu qabdii kaja'u ilaaleessinaa miti. Maaliif fi poolisni dhufe nama badii godhe hidhuufi maamanni seeraa dhaabbate adaba namatti kennuufi maaliif abbootiin teenya odaa jala teessee murtii murteessiti dubbii bulchitee raastee baastee abbaan san fakkeenya ta'ee akka hawaasa kanaaf kabajaan kennamuudha. Iyyannoon tiyyatanuma dhiifama si afaanii fuudhuu kiyyaa fi galatooma warri haa adabamu agartee hawaasa keessaa haa ba'u miti. Sa'aatu ibidda dhalee jette. Akkan arraabne ibiddatee akkan darbine ilmoote. Arragaa inninis gurbaa keenya adaba ammoo fudhachuun dirqama. Galatooma. Galatoomi Adde Rashida Jamiila gaggabaabsi dubbadhu mataa godhaa deemna. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti nuti shamarran Arsii hin ajoofnu yeroo saamunaa fi shittoo hin qabne sanuu maatiin keenya haati keenyaa fi hangaffan keenya ni qayyatan. Muka qayyaattu jira qayyannee urgoofnee qayyannee daa'imman keenya urgeeffannaa jechuu hin ajoofnu nuti. Lammaffaa irratti nuti shamarran Arsii diqaalaan dhallu
gursumummaa diddaa maqaa gursumummaa diddaa dhiitamnee kabalamnee nurratti 3 fuudhamee 4 fuudhamee mana sanii hin baanuu maqaan keenya hin jijjiiramu jecha jedhuun jiraannaa jechuu. Hangaffan keenya yoo rakkatan bari mana sanii gaafa jenneen lakki gaafa isin rakkattanii mana sanii baate hangafatu gursummeetti naan jedhanii jettee mana san jiraatti rakkattee kabalamtee dhiitamtee jechuu. Kanaaf jennaan kiyaar adabbii dhiifama nuuf malu nu gaafachuu qaba malee akka asirraa woy jedhan kanaa miti. Warri Duubaayin keessa jiru harkaan qabee ulee gosaadhaanii nu agarsiisuu qaba. Kanaaf jennaan kan inni makiinaa keessa hirkatee dhiifama nu gaafate san nu inuma hin fudhanne nuti akka shamarra qabsiititti jechuudha. Isin warri akka Faaxumaa warri feemastoonni nu didiqqaa kanaa miti irra hojjechuu qabdan. Nuti maqaa gursummaa diddaa dhiitamnee kabalamnee hangaffan keenya mana sanii hin baanuu nun jedhan gaafa nu ba'a jennee maaliif jennee yoo gaafanne hangafatu gursummeetti naan jedhanii kanaaf ijoollee isii gadiillee baati naan jedhanii mana sanii du'aa jettee gurra muramtee dhiitamtee jiraatti jechuudha. Kanaaf inni bahee akkasii gaafa nu salphise nuti dhaloonni nu jalaan dhufu akkamitti gurguranna. Warri kutaa biraa maan nuun jedha gaafa inni kutaan keenya akkas nuun jedhee nu salphise. So kiyaar adabbii nu fudhachuu qaba. Dhiifama sirrii nu gaafachuu qaba. Akka inni qoosee dhiifama nu gaafataaru kanaa miti. Nuti hin ajoofnu bara saamunaaf shittoo hin jirre hin qayyatte haati keenya. Qayyattee nu guddifte. Muka aaraa qabna. Urgaa waan jedhamu qabna. Akka aadaa keenyaatitti jechuudha. Kanaaf guddaa keessan hunduu hin beektan. Ijoolleen arsii irra nu hojjechuu qabdan keessaan keessatti isin ijoollee arsii irra nu hojjechuu qabdan yaada irratti. Kanuma jechuu damiira keessa galee eda rafeen bulle. Waan isin beektan dubbiin tun dubbii arsii qofaa miti. Dubartii arsii jechuun dubartii mandoo sikkoo jedheetti inni arrabsee dubartii mandoo sikkoo jechuun dubartii Oromooti. Warra Oromoo kana dhale hedduun isii warra agartee ilmaan Oromoo hedduun isii warra haadha ilmaan mandoo sikkoo irraa dhalate. Kun nuti akka Oromootti isinii kennine akka mandoo sikkootti nu ilaalti dhugaadha. Garuu akka Oromootti dubartii teenna cabsanii kan akkasuma isinii kennina san akkasi qabadha. Ibrahim Loodee dubbadhu ustaaza kiyya waa'ee dubbachuu heddanii jidduun. اوكي استاذ لك ايوه استاذ غلطوا معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هندي كيسا وعليكم السلام. ولنقر ايد اللي بقى سنين له استاذ. اما نمي توكو مال جربت جنرال اجندا كان بنتي جرنا كون اجندا دا كون اجندا دا يچين اجندا وان سيريسي ادبيكا اجندا وان سيريسي ادبيكا Please, Hajadani. General Bante Don't give attention to the comments. People write a lot of things. Don't give attention to them. Just forget. Just ignore. Just ignore them. Ignore. Walaikum salam wa rahmatullah. Walaikum. Kanafi sinundu bagga idala disingay shawaile bagga bastani ustaza kam naga jirtu fayyuma bagga jiratani waan bareeda. Yaabo ani amma dhiifama jeneraal isiniin bahawa isoo tinde beeta baale roobe isoo fi shaalo beetu isoo fi shaalo tinde ba du'aayina godha inshallah eela baasuu deemna gandisan xiqqasho gargaarsa feedha fuulduraafillee itti hirmaannaa jabaadha wanni kun asitti dhaabbachuu qabu. Beena isin barbaada akkam. Ishi. Gabaabsee waa jedhu kaawaa hundaayyuu haasaamee jira wanni hafe wayiitti illee hin jiru. By the way kun yeroo tokko beeytanii namni yakka wahii balleessaa wahii yoo uumu daangaa qabaa akkaataa qabaa haala qabaa gurbaan wanni amma dhugaa rabbi dubbachuudhaan sagalee san dhageenyaan am very shocked akka malee shocked tahee jechuu. Gurbaan kuni amma qofaa miti yeroo baay'ee dogongoroota adda addaa haasayaa wantoonni inni godhu as gubbarratti dogongoroonni adda addaa ni jiran. Namni dogongoroota adda addaa waan irra darbuu fi kalaas namni kuni namuma kennaay bakka ijoollummaa itti jira ammallee haala miidiyaatii jedhamee namoonni yeroo tokko wantoota adda addaa kan godhamu irra darbaa jechuudha. Amma wanni inni haasa'e kuni rediraayinii already darbeetiin hin jira jechuudha. Already darbeetiin hin jira. Because akka reefi generaalli jedhe waan dhimma jechoota inni fayyadamee fi akkaataa inni itti waa jedhe
waa'ee dhimma sikkoo mandoo qofa yookaan dubartoota sikkoo mandoo qofaa miti. Dubartoota sikkoo mandoo jechuun dubartoota Oromooti. Siigalee dubartoota sikkoo mandoo ta Oromooti. Ta Oromoo guutuutti immoo ta sikkoo mandooti jechuudha. Kabajaan dubartoota takkatti maal jechuudha. Kanaaf kabajaa ulfina kalee agartee dubartoonni akka aadaa Oromoottis akka aadaa amantiittis kabaja qaban, ulfina qaban. Siigalee ulfina isaanii malaa jechuudha. Dogongoroonni adda addaas wantoonni adda addaas yoo jiraatani bara gurbaan kun wanni amma inni waan kana guutuu ka'ee yookaan namoota kana guutuu dubartoota kana guutuu walitti qabee arrabsee fi koomantii takka koomantii lama yookaan wanni inni waan kana godhe quufa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf quufa. San qofaa miti itti yaadeti kan jedhe bar takkaa lamallee miti namni takka nama arrabsa dogongoree waa agartee waa afaanii nama baate irra deddeebi'ee jechootuma wal fakkaataa jechoota gadi bu'aa jechoota namni agartee dubartii takkaan hin jenne because namni sammuu qabuu fi sammuun isaa dalagu dubartirraa bahe gadaameessa dubartii keessaa bahe haadha isaatu dubartii obboleettii isaatu dubartii jaartii isaatu dubartiidha jechuudha. Siigalee kanaaf kabaja kana hunda dhabeeti miidii sanuu